Akkam jirtan hordoftoota Dambal Miidiyaa. Bakki itti argamu kun Baatuu Dambal maqaan miidiyaa keenyaa kan moggaafameeni. Namoonni hedduun keessan na gaafataa jirtanii Dambal jechuun maal jechuudha naan jettanii. Harargee keessallee gaara Dabbal mootii gaaraa isa jedhamutu jira. Kanaaf gaara Dabbal isa moo kam naan jedhaa na gaafataa jirtanii. Kun maqaan Dambal Miidiyaa kan ittiin moggaafame Dambal Haroo Dambal Baatuu isa jedhamuun moggaafame jechuudha. Bakki amma itti argamu kuni qarqara Haroo Dambal iddoo baay'ee bareedaa magariisa ta'ee fi hara cinatti kan ijaaramedha. Kanaafuu keessa deemee isin agarsiisa waan ta'eef na wajjin turaan affeerraa kooti isiniin. Egaan kabajamtoota hordoftoota Dambal Miidiyaa harri Dambal kana fakkaatti. Hara baay'ee bal'aadha jechuudha. Baay'ee bal'aadha. Naannoo kiiloomeetiraan hanga kiiloomeetira 25 reediyasiin isaa hanga kiiloomeetira 25 ta'a jedhamee tilmaamama. Kanaaf harri Dambal kana fakkaatti jechuudha. Gara caafii yookaan naannoo tokkoon dhaabadhee kan isin agarsiisaa jiru baay'ee bal'aadha. Bakka an jiru kanaan magaalaa Baatuutti kan argamudha jechuudha. Dugda duuba isaatiin ammoo aanaa biraatiin aanaa Zuwaay Dugdaa jedhamtuun daangeffamtee kan argamtu yoo ta'u, Haroo Dambal kana keessatti iddooleewwan gurguddoo ta'an 5tu jiru jechuudha. Iddooleewwan jiran kana keessa isa tokko kan namni hedduun gubbatti argamudha. Iddoolli amma asiin fuuldura keessatti argamu kana zuum godhee yoo isinitti agarsiise isa kana jechuudha. Amma kan argaa jirtan iddoola kana gubbaa asitti dhiyaattee kan argamudha jechuudha. Isa kana namni irra hin jiraatu, nama tokko qofatu irra jiraata. Iddoola guddoo tullu guddoo kan jedhamtu jira kan biraa ammoo tullu guddoo kanarratti ammoo uummata Zee jedhamtu jechuun sabaan Zee isa jedhamutu gubbaa jiraata jechuudha. Kanaaf iddoon ammaan itti argamu kun immoo qarqara haraa cinatti ijaaramee bulchiinsi magaalaa iddoo magariisa godhuudhaan bareechisee yeroo ammaa kana namoonni daawwiidhaaf dhufaatiin kan itti bashannananidha jechuudha. Cidha itti qopheessuufis ta'ee kilippii garaagaraa irratti hojjechuudhaaf bakka baay'ee bareedaadha jechuudha iddoon kuni. Akkuma argaa jirtan kana bishaan irratti kan ijaaramedha. Jalli isaa bishaanii, gubbaa isaa ammoo manneen bashannanaaf ta'an kana akkuma argaa jirtan kan irratti ijaaramedha jechuudha. Kana fakkaataa baay'ee bareedaadha jechuudha. Akka kaafeetiitti irratti ijaarame bakki akkanatti ijaarame Itoophiyaa keessatti iddoowwan muraasa jira. Isaan keessaa Baatuun isa tokkodha. Baatuu kun ammoo baay'ee bareedaadha jechuudha. Haroo Dambal irratti kan ijaarame kuni Hawaasaallee ni jira. Garuu kan Baatuu itti ijaarame kun ammoo baay'ee bareedaadha. Iddoo magariisa, iddoo bareedaa dhuftanii irratti bashannanuu, cidha qopheeffachuu, waan garaagaraa dalaguu ni dandeessu. Kunoo akkuma argaa jirtan kun ammoo yabala jechuudha, jalbaadha. Isa kanaan bashannanuu dandeessu, irra deemuu dandeessu jechuudha. Mucaan amma asirratti argaa jirtan kun yabala harkaan hojjetame kan oofaa jiru jechuudha. Qurxummii qabuudhaaf deemaa jira. Qurxummii qabuudha. Baay'ee bal'aadha. Daawwachuu barbaadan kottaa daawwadhaa isiniin jedha. Qabeenya Oromiyaan qabdu. Haroowwan Oromiyaan qabdu keessaa isa baay'ee bal'inaan guddaa kan ta'e Baatuudha jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Baatuu hojii baay'ee namatti tolu hojjetedha jechuudha. Kana jechuun dargaggoonni keenya dhufanii asitti bashannanuu, cidha asitti qopheeffatu. Iddoo bashannanaa baay'ee bareedaadha waan ta'eef Baatuurraan Finfinneedhaa kaatanii haayiween jira jechuudha. Karaa saffisaa irratti deemtanii Baatuu yoo geessanii osoo kanan daawwatiin hin darbinaa isin jechuun barbaada. Iddoon ani amma dhaabadhee jiru kun ammoo bishaan gubbaa jira jechuudha. Bishaan gubbaa irratti baay'ee bareedaadha. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara Facebook peejii keenyaa dhuftan immoo follow gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Bishaan kana fakkaata jechuudha. Bishaan baay'ee bal'aadha.
Egaan hordoftoota keenya inni asirratti argaa jirtan kun ammoo piroojeektota bulchiinsi magaalaa Baatuu karoora itti qabatee hojjetuuf deemudha jechuudha. Qarqara haroo Dambal irratti jechuudha. Yoo akkanaan kan xumuramu ta'e piroojeektii baay'ee ajaa'ibaa fi baay'ee namatti toluu fi guddina biyya keenyaa keessatti illee shoora olaanaa qabu jechuudha. Kun ammoo riizortoota waan barbaachisu akkuma argaa jirtan kan qarqara haroo Dambal cinatti ijaaramuudhaaf kan diizaayinii qophaa'e jechuudha. Kuni akkuma argaa jirtan kana qabeenyi kun yoo investiitti ta'ee hojiin baay'ee bareeda ta'e hojjetamuu kan danda'u diizaayinii kanarraa kan agarsiisudha. Diizaayiniin kun akka yaada kootiitti yoo hojiitti jijjiiramee jedhe baay'ee bareedaadha. Biyya keenya keessatti kan isa jalqabaa isa taasisudha jechuudha. Akkuma diizaayinii kana viidiyoo kanarratti argaa jirtan kana kana fakkaata baay'ee bareedaadha. Piroojeektii hojjetamuudhaaf kan qophaa'edha jechuudha. Already eegalamee jira. Akkuma argaa jirtan kana qarqara haroo Dambal irratti ijaaramuudhaaf diizaayinii qophaa'e jechuudha. Daandiin asirratti argitan kun immoo daandii qarqara cinaatti kan ijaaramedha jechuudha. Ispoortii irratti hojjetuudhaaf, fiigichaaf, saalkilii irratti oofuudhaaf iddoo bashannanaa baay'ee bareedaadha jechuudha kuni. Naannoo kiiloomeetira hedduu ta'a. Kiiloomeetira meeqa akka ta'e hin hubanne. Qarqara haraa cinatti argame jechuudha. Lukaan irra deemuudhaaf galgala iddoo bashannanaa baay'ee bareeda ta'e jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Baatuu hojii bareedaa hojjetu kana itti haa fufuu isiniin jecha qophii koo irraa kanarraan xumura jechuudha.